Hayyee jirra jirtu barattoonni koo martuu nageenyi koo bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha egaa guyyaa har'aan kana barnoota qubee afaan Oromoo dubbisuu egaa har'aan tana tokko jennee waliin eegalleetii jirra. Dhuma viidiyoo daawwachuun viidiyoo kana qubee afaan Oromoo baruu akkasumas barreessuu fi dubbisuu waliin barannaa jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aan tana tokko jennee waliin eegalleetii jirra. Garuma qubee afaan Oromoo dubbisuutti seennee jirra. Hordofaa. A ba ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa ka ra sa ta u va wa ta ya za Tole barattoota tiyyaa isa kanaadha. Qubeen afaan Oromoo aadhaa hanga za kanama dubbisne kanaadha. Yeroon dubbisu isinilleen qubee kana waliin dubbisuu qabdu. Maaliif akka daftanii qubee kana bartaniif na waliin dubbisuu qabdanii jechuudha. Egaa isa kana qubee har'a tokko jennee baranne isa kanaadha. Isin immoo barnoota irratti akkamitti akka barachuu feetanii fi akkamitti akka isiniif galu natti himtanii akka isiniif galutti isin barsiisuudhaaf an qophiidha. Akka kana waliin deemnaa jechuudha. Fayyaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Naaf jiraadha. Horaa bulaa. Namoota biraatiin haga walitti deebinutti ciao. Bye bye.